Akkam jirtu nagumaa ani Dr. Abarraa Olaanii jedhama speeshaalistii fayyaa ijoolleef daa'immaniiti akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Mee warri chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, warri maamila taatan immoo hiriyoota keessan daa'imman guddisaa jiran ijoollee qaban affeeraatii akka isaan chaanalii kana hordofanii yeroo irratti barnoota argatanii waa'ee fayyaa daa'imman isaanii sirriitti hubatan taasisaa. Mee har'a immoo waa'ee sinsinnaa'uu gogaa qaama daa'immanii yookaan immoo allergic dermatitis yookaan atopic dermatitis jedhamu allergii gogaa jechuudha. Kana irratti barnootan isin qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Dhibeen kun jechuunis dhibeen waa'ee sinsinnaa'uu gogaa daa'immanii yookaan allergiin gogaa. Dhibeen kun dhibeewwan gogaa daa'immanii keessaa kan yeroo dheeraa turuu fi kan deddeebi'ee dhufuun beekamudha. Dhibeen kun yeroo dhufu yeroo dheeraa tura, dafee hin badu, akkasumas immoo deddeebi'uun beekama. Fayyaan deebi'a. Kanaaf yeroo dheeraa daa'imman waliin ture jechuudha dhibeen kun. Akkasumas gogaan daa'imman akkana kan laafina hin qabne, kan diraay ta'e jechuudha fi sababa adda addaan beekamuun kan isaan hooksisu, kan diimatuu fi kan dirmammaa'udha. Akkasumas amala yaala tokko malee badee akkasumas deebi'uu qaba. Osuma yaala tokko hin argatiin hin badaa, osuma ammoo deebi'ee dhufa. Amala akkasii qabachuudha dhibeen kun. Amala badee dhufu, badee deebi'u osoo yaala hin argatiin amala akkasii qaba jechuudha. Akka addunyaatti daa'imman persentaa 20 ta'an yeroo ta'etti dhibee kana qabu jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee yeroo guddataa deeman, yeroo waggaa 5 keessumaa yeroo waggaa 7 darbaa deeman wanti kun irrataa deema. Kanaafuu daa'imman persentaan 20 dhibee kana qabaatan malee yeroo guddataa deeman isaan dhiisaa deema jechuudha hedduu isaanii. Keessumattuu maatiin daa'immanii kan sinsinnaa'uu qaama qaban yoo ta'e carraan isaan dhibee kanaan qabamu ni dabala jechuudha. Sinsinnaa'uu qaamaa yoo maatiin qabaatan sinsinnaa'uu qaamaa jechuun allergii jechuudha. Allergii jechuun immoo allergii funyaanii ta'uu danda'a, asmii ta'uu danda'a, akkasumas immoo allergii gogaas ta'uu danda'a. Allergii wayii qabaanna akkasumas allergii ijaas ta'uu danda'a waan ta'eef maatiin allergii wayii qabu taanaan carraa daa'imman isaanii allergii kana godhachuu ol kaa'adha jechuudha. Daa'imni dhibee kana qabu carraan inni dhibee allergii gara biraa qabaachuullee ol kaa'adha jechuunis wantoonni allergii kun wal qabatanii deemu. Namni asmii qabu yeroo hedduu allergii nyaataa qabaachuu mala, akkasumas namni asmii qabu allergii funyaanii qabaachuu mala jechuudha. Kanaaf daa'imni dhibee allergii gogaa kana qabu carraanni dhibee asmii sinsinnaa'uu funyaanii yookaan allergii funyaanii fi allergii nyaataa qabaachuun isaanii ol kaa'adha jechuudha kanneen kaanirra. Namoota dhibee kana qaban keessaa persentaan 50 mallattoo agarsiisuu kan jalqaban umurii waggaa jalqabaa keessatti. Daa'imman allergii gogaa qaban persentaan 50 waggaa jalqabaatti mallattoo isaanii jalqabachuu dhalatanii hanga waggaa tokko. Kanneen hafan keessaa persentiin hanga 80 ta'an immoo hanga waggaa 2tti ni jalqabachuudha mallattoon kun. Kanaaf ijoollummaadhaan jalqabachuudha allergii gogaa kun. Mallattooleen gurguddoon daa'imman allergii gogaa qaban mallattoo akkamii qabu jennee ilaalle mallattooleen gurguddoon gogaan isaanii laafina kan hin qabne akkuma sila jenne gogaan isaanii kan diraay ta'e kan laafina hin qabnee fi kan daran hooksisudha. Ammaa hooquu halkan yeroo rafanii hooquu gogaa kan ta'edha jechuudha. Akkasumas immoo baay'inaan hooquu irraan kan ka'e diimachuu danda'a, dirmammaa'uu akkasumas immoo madaa'uu danda'a jechuudha. Maaliif hedduu waan hooqaniif ni diimataa, ni dirmammaa, ni madaa'a. Qoricha tokko malee amala fooyya'uu fi amala fayyuu jechuudha. Akkasumas immoo amala deebi'ee dhufuu qaba jechuudha. Akkuma sila jenne osoo yaala tokko hin argatiin amala baduu fi amala deebi'ee dhufuu qaba jechuudha wanti kun. Wantoota yeroo dhibeen kun riphee jirutti qaama keessaa kakaasuun hooksisuu jalqabsiisan gurguddoon dhibeen kun akkuma sila jenne hin badaan deebi'a. Kan inni deebi'u immoo sababa qaba. Sababa ta'een qaama keessa deebi'ee ka'a jechuudha. Wantoota akka dhibeen kun qaama keessaa ka'u kanneen taasisan keessaa tokko nyaata kanneen akka aannan loonii, nyaata kanneen akka killee yookaan hanqaaquu kan buphaa, ocholoonii, nyaata akka qurxummii, kanneen akka qamadii kanneen akkasii nyaatonni tokko nyaatonni allergii fidan wanti kun akka qaama keessaa ka'u gochuu amala akkasii fiduu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo wantoota qilleensaan sosocho'an kanneen akka awwaara, kanneen akka balfa mana keessaa, balfa beeyladaa, akkasumas immoo foolii daraaraa adda addaa wantoonni akkasii kun qaama keessaa akka allergiin kun ka'u taasisuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo gogaan qaamaa baay'ee kan laafina dhabee ture yoo ta'e
qaama daa'immanii dhiqnee qaamni isaanii lallaafu dibata adda addaan dibnuuf taa'an gogaan isaanii gogee tura taanaan diraay ta'ee tura taanaan wanti kun akka ka'u taasisa jechuudha. Akkasumas immoo baay'inaan yeroo dafqan daa'imman tokko tokko taphatan yeroo baay'ee dafqan halkanis rafanii haa ta'u uffanni itti baay'atee yeroo dafqan wanti kun akka isaan hooksisu isaanitti ka'u taasisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo keemikaalota kanneen akka saamunaa kanneen akka dibata adda addaa akkasumas immoo uffata tokko tokkorra wanti uffanni sun irraa hojjetame tokko tokko wantoota akkasii qaama keessaa kakaasuu danda'a jechuudha. Naannoo kamitti argama inni qaama namaa irraa bakki dhibeen kun itti mul'atu umuriin garaagaraa daa'imman umurii waggaa tokkoo gadii irratti maddii isaanii irratti akkasumas immoo mataa irratti akkasumas naannoo morma isaanii baay'ata. Kanneen waggaa tokkoo olii biratti immoo keessoo ciqilee duuba jilbaa akkasumas immoo morma irratti baay'inaan mul'ata. Namoota gurguddaa irratti immoo booddeedhaan mul'ata jechuudha. Booddee jilbaa akkasumas naannoo miilaa akkasumas naannoo duuba harkaa. Dhibeewwan gogaa gari biraa dhibee kana waliin wal fakkaatan hedduu waan jiraniif dhibeen kun sinsinnaawwan gogaa yookaan alerjii gogaa ta'uusaa ogeessa fayyaan adda baasisuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf dhibeen cittoo yookaan iskeebis ni jennu yeroo hedduu daa'imman hooksisaa akkuma dhibee alerjii gogaa kana baay'ee hooqu. Kanaaf tariitii adda baasuun cimuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee dhibeen cittoo yeroo baay'ee namatti waan daddarbuuf mana keessa namni hooksisuu biraan hin jiraatu. Akkuma waliigalaatti dhibeewwan dhibee alerjii kana fakkaatan hedduu waan jiraniif ogeessa fayyaa ilaalchisuun adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma dhibeewwan sinsinnaa'uu qaama gar biroo jechuun akkuma asmii akkuma dhibee alerjii funyaanii kan ijaa dhibee kana guutummaa guutuutti balleessuun kan hin danda'amne ta'uu baatiyyuu yeroof wanti kun akka isaan dhiisu yookaan akka ripheetu gochuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo hedduu yeroo guddatan dhiisa jenneerra malee qoricha mana yaalaa ta'an fudhannee daa'imma keenyaaf yoo itti dibne yeroof hin bada torbee tokko torbee lama ji'a tokko booddee immoo qaama keessaa ka'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti kun guutummaa guutuutti inni badu yeroo hedduu daa'imman yeroo guddataa deemanidha. Haa ta'u malee namoota tokko tokko birattuu guutummaatti baduu dhiisuu danda'a yeroo guddatan. Garuu wantoota maatiin godhanii akka dhibeen kun qaama keessaa ammaan kaane gochuuf wantoota maatiin gochuu qaban gurguddoo tokko qaama daa'immanii bishaan ho'aa yookaan bishaan ho'ina giddu galeessaa qabuu fi saamunaa daa'immaniif jedhamee oomishame jechuun saamunaa qaama daa'immaniif jedhamee oomishame kan qaama isaanii waliin wal simate filachuu barbaachisaa. Akka saamunaan tokko tokko daa'immaniif haa oomishamu malee qaama daa'ima keenyaa wal simuu dhiisuu danda'u. Kan daa'ima biraaf ta'e daa'ima keenyaaf dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu saamunaa daa'immaniif jedhamee oomishame kan qaama isaanii waliin wal simate filachuun osoo bishaan keessan tursiisin dhiquu daa'imman yeroo qaama dhinu daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 caalaa qaama isaanii riguu hin qabnu jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti qaama guutuu dhiquu qabna jechuudha. Yeroo xiqqoof qaama isaanii yeroo dheeraa riguu hin qabnu jechuudha. Akkasumas immoo erga dhiqanii qaamni qooree booda erga qaama daa'immanii sana dhiqnee qaamni isaanii xiqqoo akka gogu ta'e booda ganamaaf akkasumas immoo ganamaaf galgala dibata gogaa daa'immaniif jedhamee gurguramu kan gogaa daa'immanii lallaaffisuuf jedhamee oomishame jechuudha. Gogaa isaaniitti dibuun akka gogaan isaanii lallaafina qabaatu gochuu qabna jechuudha. Maaliif gogaan jabaatee turan akka dhibeen kun qaama keessa ka'u taasisa waan ta'eef gogaan isaanii lallaafee turuu qaba. Ganamaa galgala yeroo qaama dhiqnee booda dibata gogaa daa'immanii lallaaffisu itti dibuu qabna jechuudha gogaa isaaniitti. Akkasumas immoo uffata lallaafaa fi sasalphaa qilleensa galchan itti uffisuu uffata baay'ee hoo uffata dafqisiisu tun uffata qilleensa galchu isa salphaa ta'e akka uffatan taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas yeroo rafan uffata itti baay'isuun qaama ho'isuu yookaan bulluqsuu dhiisuu akka ittiin qorne taasisnaan gahaadha. Kana caalaa hedduu itti baay'isuun akka isaan dafqan taasisuun akka isaan itti bulluqu taasisuun akka wanti kun qaama keessaa ka'u taasisa jechuudha. Akkasumas bishaan ga'aa akka dhugan taasisuu jechuun hayidireet gochuu jechuudha. Bishaan ga'aa akka dhugan yeroo taasisnu dhangala'aan ga'aan akka jiraatu taasisa gogaa isaanii keessa. Maaliif gogaan qaama keenya keessa hin jirre gara gogaa keenyaan dhufu. Kanaaf bishaan ga'aa yoo qabaatan gogaan isaaniis lallaafaa ta'a jechuudha. Akkasumas yeroo of hooqan akka of hin madeessine qeensa irraa qoruu daa'imman xixiqqoo of hin hooqin jennee ittisuu hin dandeenyu waan ta'eef maaliif umurii sanatti nama hubatanii umurii waggaa 1-2tti kanaaf maal goone akka isaan of hin madeessine qeensa isaanii sirriitti irraa muruu. Maaliif yoo of hooqan of madeessaa deemu yeroo of madeessaa deeman immoo caalmaatti akka of hooqan isaan taasisa jechuudha. Wantoota adda addaa mana keessaaf naannoo irra jiran
kan dhibee kana kakaasan dhabamsiisuu fi wantoota kana fakkaatan gochuu fakkeenyaaf awwaarri adda addaa jiraate fooliin biqiltoota adda addaa jiraate wantoonni daa'immanitti kakaasan naannoo keenya jiraatan wantoota kana dhabamsiisuu jechuudha. Mana keessa immoo waan akka takkee adda addaa tukaanii adda addaa hantuunni waan akkasii jiraannaan wantoonni akkasii in kakaasu waan ta'eef kana mana keessa dhabamsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana hunda gochaa yoo dafee dhiisuu dide dawaa kanneen akka hydrocortisone ointment kireem kan jedhaman jiru gosa adda addaa jiru. Isaan kun sasalphaa ta'e sadarkaa jalqabaa ta'e ogeessa fayyaa mariisuun yoo itti dibneef yeroof dhiisa malee garuu guutummaa guutuutti akka qaama keessaan kaaneef kanneen armaan olii gochuu qabna. Akkasumas immoo hanga daa'imman guddinatti xiqqoo obsuu qabna jechuudha. Akkasumas gogaan dhibee akkasii qabu ittisuun isaa gad bu'aa waan ta'eef dhibeewwan gargaroof saaxila. Maaliif gogaan isaanii kun in gogaa yeroo gogu immoo fooqu yeroo fooqan immoo naannoo sun madaa. Kanaaf dhibee biraaf saaxila jechuudha madaan gogaaf. Kanaafuu mallattooleen adda ta'e jiraannaan mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf naannoo gogaa isaanii sun yoo malaa kuuse yoo baay'ee diimate yoo mallattoo infekshinii garbiraa agarsiise madaa'uun sababa allerjii dhufu kun dhibee adda biraaf waan saaxiluuf akka baakteeriyaa fi waan adda addaa bakka sanatti infekshinii uuman waan godhuuf mallattoo adda ta'e agarsiisnaan mana yaalaa geessisuun ilaalchisuun dawaa barbaachisu kennuufiin barbaachisaadha jechuudha. Galatoomaa chaanalii kana sabiskiraaybii fi laayikii godhaa akkasumas immoo biyyoota keessan affeeraa galatoomaa.